magaalaa Adaamaatti bulchiinsi aanaa Awwaash Malkaasaa sassaabbii oomisha qonna gannaa eegale. Akka aanichaatti bara kana xaafiin qonna gannaa lafa hektaara 6,000 olirraa sassaabamuun himame. Sassaabbii oomisha qonna gannaa kanarrattis hooggansi magaalaa kutaa magaalaa Bokkuu Shananii fi aanichaa argamaniiru. Bulchaan bulchiinsa aanaa Awwaash Malkaasaa obbo Darajjee Almadii oomisha ganna qotame lafa irraa sassaabuun qamadii bonee deebisanii irra facaasuuf ta'uu dubbatan. Bara kana lafa qonna gannaadhaan oomisha bal'aa hojjennee jirra. Qonna gannaanis hojii kilaastera qamadii lafa hektaara 1,300 ol ta'u irratti qonna geggeessuudhaan oomisha isaa yeroo ammaa kana sassaabnee jirra. Akkuma kanas qonna misooma xaafiis yoo xiqqaate lafa qonnaa hektaara 6,000 olitti ta'u irratti hojjechuudhaan yeroo ammaa kana oomishi isaa karaa oomishtummaan isaa fooyyee ta'eedhaan sassaabamaa kan jirudha. Jiraawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Bokkuu Shananii obbo Gammachuu Mokonnon akka kutaa magaalaa isaaniitti gama qonnaan baay'ee milkaa'uu himanii yeroo ammaa kana oomisha kaasaa jiraachuu himan. Magaalaa keenyatti keessattuu gama qonnaatiin qonna gannaa, kilaastera qamadii, kilaastera xaafii akkasumas kilaastera boqqolloo baay'ee itti milkoofneerra. Yeroo ammaa kana oomishii ka'aa jira. Exactly lambarii isaa gaafuma walitti qabame yoo inni garuu kaasaa jirra. Itti gaafatamaan waajjira kilaastera qonnaa magaalaa Adaamaa obbo Alamuu Qilxuu rooba yeroo malee roobu jalaa oomishni haala gaariin sassaabamaa jiraachuu himanii oomisha sharafa alaa argamsiisuu keessatti ga'ee guddaa kan qabu boloqqeedha jedhan. Innis harki 98 sassaabamuu himan. Boloqqeen kaashkirooppiidha. Sharafa abiyyaa argamsiisuu keessatti ga'ee olaanaa taphata. Boloqqees kilaaster goone hektaara 2,900 ol jechuudha. Kun parsantii 98 ka ta'u harveessi ta'ee jira. Yeroo ammaa qotee bulaan keessattuu rooba yeroo malee amma roobaa jiru faana wal qabatee qotee bulaan makaanaayizeeshinii maashinarii adda addaa fayyadamuudhaan oomishaa jira. Haalli qilleensa bara kanaa immoo tokkoffaa qotee bulaan keenya yeroodhaan awweer ta'ee yeroodhaan hubannoo argatee yeroodhaan eksteenshinii qonnaa irratti hojjetame waan ta'eef midhaan isaa dafee akka qulqullinaa fi baay'inaan oomishuuf odeeffannoo argateen rooba yeroo malee roobu jalaa galuudhaaf maatii ofii hirmaachisee barattoota hojiin kun hojjetamaa jira. Qonnaan bultoonni aanichaas oomisha gaarii argachaa jiraachuu himan. Maqaan kiyya Gadaa Badhaadhaa jedhama. Kana jiraadhus yoo ganda qotee bulaa ulaagaa Malkaawwati aanaa Awwaash Malkaasaati jechuudha. Oomishni garuu gaariidha. Sa'aatiin immoo amma irra jirru sa'aatii makara xaafii yookaan immoo boqqolloo sassaabati jirra. Sammuu sassaabannee galfachaa jirra. Sassaabbii oomisha qonnaa kana cinattis inisheetiiviin kilaastera paappayyaa fi avukaadoo akkasumas horsiisa qurxummii nyaataa daawwatanii jiru.